إسناسا إشنا عرفتو وانجرو عساتني أنا اللي نمنا ستة نيجا وانجرو تاي أسمت تيدا أسمت تيجي معنا سوفتا إيه سدين درات وجمو لا بالبل منها بالبلامارة لا فانجرتو أم بيكان سنجري وان بلسيتي وان بيتو في أما نشيتين كنا على قديمة ما نسيتين على قديم أنا بري عمله مجاو وان بيكو في مالي أنا بري واني أنا بيكا في سنجري ما نسيتين على قديم mana dar imbeta mana sih imbeke namne tigar si sera ani be mana namara lende ngana sitan ma dage yo aka shi kana fu ati dugana tim ka wanjur dugajir tu bartanu ma barsi ma amma anta ko kandar be sifan disa wanjur dugana tim amma wani ba ani barsi dos kete yadda wasiros kete yadda kana wala ani wadi sidos kutakallen jiru darartu أدرارتو ماما وامر تتناو صورف تياس ما تيسيو يا دوانا ريفا دوف كايدي متافي وني شار ماله بفشلين بيكو شيندم بيتو أنا شين بيكو ما وني شيء صدا شيء صدا دي مسيت فكاتو توكو أكاسيت فكان أسيسي أغلو أنا وانا من يجوب جرجرة ماله كناف سي أغلو كاسيت اللالي ساغن تانكيو كنن سيامي فسيت مالين سرا لقي فشودا سيامي كنن نتشيسي أنا وانا مثلا تسيجان إكو أنا بري سيوش على شفنان بري أتلي أنا جال شفتت لفا كلا دنو برنوتا كديسير وفتني إيشو أنا اللي وجي بوتا منا وجي سيزارو وفكنو أسيت سيفودف لفتي برادي من جرو أمس بكتكتوبل مال بالليسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوق جزرات سني أكما أجرتن ميشاني كبردي في خندراتو كمصطفى في كابديتي هرتي سانكي سجلتي نانجلينا أني نيتي أبدي كمفول دراتي أبدي سخناس كناما غوديانا إسات تداي هذا برمسخية تداي هذا أكما جروتي إني أنا كنا يادوفتنا ليسيتي جارتي نمانا رانجالتي وان سببني مالك كنا نتهير رسين غافتو بروالي وما تكنتاني سلامتا خيش ما ديكادو ميكم أما دفتي أما دفتي وي انتر تماري وان فايدة مونجا وان تكن فايدة ما خيش ما ديكادو مال فايدة متبي بشار مال ياتا ما فايدة أيو مال تاتنا تجيرم تركبي رمضان ججرما ما بيشانو سي عارفو مو nyata cere nyatin jire ara sering jirtu baru ayo akasari jira dun jira ayo saati jirtu sirri mali jira ayo mal balle to kollen jiru bar ama ati man balle mal islam ali siga fadde durati dafte nagafat wan balle siti wan beitu fi bar mal dayu mal balle sen angal bar wan o man balle sene sinjade mal balle siti atu wan balle stem beita durati nimtu wan indage kun mali da duga me mal ni nan daga juru kun ma wan kiyamo wa ki yapkemu wa ke titi kiyamal nama be kuturamo ay wani balle se jiru fani bar wani balle se aga ma kana de wani be jiru me mal tate me ofti de biar bar natti tolan jiru bar alliki mal ta waye ofti de buti me to anas gafa de sedanna davis mal gafa te mal goden wani balle mal balle se chance eddu se khane kana durani be itame ari kana ratte ho manar ganne jeden se dise harara buru jijira tajede tin se dise wante amman tana baye na turfate jra katan ke ku wante wan na turfate wante isa duma chance isa duma ti kaninan barumsa ki yaddam kute dufefi me mali wonni juru kuni natti me mal na wani gode to ko yunjuru baran wani gode to ko aga rawani gode kai narra mal dabde aro man dabne wan bar bachna gutar barumsa ki yetti yade sitti siada jrana to namas gode bar na ana mo enu kan namas gode mal ta terra garwan bar sirrina tinjirtu bar mal balle sen wani balle to kunjuru wantina du barra wabe tu yira wabe komite wanne atira jirtu kun karan kun sibasa ha amma kana bichana tim karan irra jirtu kun sibasa mo simbasu ana man galle ayu ko mal tate ani bar wani ati nan je chartu nan galle bar mal go en wani balle se mal mo kam nan galle wani na du oswani benni wan dage so jira oswati betun dage male ato manan dago ufi miti kawana kana rawatar tipirar tu du mal tujur jarti nama ada berar tu Hiriyotan ki yagutun ana ansing ka bajade nabdada ati jarti nama jara nademta hiriyan ki yagutun irada dada nat kolfan jarsa tar kashkasi edani nat dubatan ha ai yani berar tu jawani kamu to konjuru ma berar tu bar abdini kana nanjede itemu Mustafa sitemu berar tu angkal
Maal kana hawaasa guutuu quba qaba. Daraartuu fi Mustafaan maal hojii dhabammoo? Ay ani akka agam beekutti silaani waan hariiroo akkanumatti obbolummaa walitti dhufne malee wanni tokkollee wanni daraartuu irraallee qabu jiru. Kasin jedhu maal beektaa? Si waan qabne miskiina kana wanni nan filadheef jaalalaaf jedheeti. Ana guyyaa irraan tana osoo hin gabbee nama 10 waliin hin fida. Kan kophee kiyyanaaf taragee wajjin an jiraadhu. Hin beektammoo akkaan jireenya akkamii sirraa jijjiiree bakka kanaan si ga'e. Kana danuu dubbata maal taate kana danuu ulfaate. Ayyaantu maal taate guyyaa tokko waan kana danuu dubbatta. Wanti kun olola barsiiga. Amma osoo nan si dhaga'u osoo nan si argu intala san irratti naa bilbil daraartuu irratti. Ayyuu koo maal taate ani barra ayyuu na dhagee maal seete wanti kun ololli deemaa kun jiru kuni ani daraartuu hin beeku siin hin jedhu. Garuu akka jedhamu kanaa miti dubbiin. Sittan hima. Laali guyyaa takka kanaan ani daraartuu arge. Daraartuu kan arga guyyaa tokko. Guyyaa takkitti san arge namni keenya laal hin beekta nama keenya. Hojii nama keenya mee isaanii nama biraati haaraa haa ta'u. Namni keenya dhooyee yoo jedhan bakka jedhan beektu ati. Akkasii miti. Waan guddaatu isin iddoo jira waan ta'eef ammaan tana waan isin iddoo jiru natti. Wani nu gidduu jiru tokko illee jiru irratti bilbil. Irratti bilbil. Daraartuu irratti bilbil. Maal godheedhaan? Jaartii Mustafaa irratti bilbil. Injirtuu ishiin asiyyuu injirtu ishiin si jennu injirtu bakka kana. Ani ishiin bakka kanatti ishee arge guyyaa tokko. Guyyaa tokkicha asitti arge kan ammoo arge nagaa gaafadhe akka namummaatitti. Garuu namoonni keenya immoo asii wal harkaa butanii achi wal harkaa butanii ammoo kana maal godhan akkaan Mustafaa walitti bu'uun olola oofanii wakabaa buusan. Garuu anii fi ishii gadduu wanti jiru omtuu hin jiru. Guyyaa tokko arge guyyaa tokko ergin arge wanni wajjinaa ta'e tokko illee akkam nagaadhaa jirta akkam jedhee dubbisee egas wanni jedhee wanni biraa wanni jedhee tokko namni maa son arginaa saamoo beekta namni keenya olola gaggeessa ayyuu anaaf sillee adda baasuuf namni ani gizeen alaaltu maali kiyyeetu daa'imsitti fakkaata aara ayyuu tasgabbaa'in akkasin jenne daa'imallee siin hin jenne wanni siin jedhe tokko illee jiru maal bifa alla waqta qoyi wanni ni si hojjida haasoo hojjira waan ta'eef siin ayaamish bilbilaan qabdu ishiin bilbiluma erguma dhufteehu sittan hima dhagee bilbila gaafa ishiin alarraa dhuftu yoo alaa dhuftu nagaa baga nagaan dhuftanii duraan wal beekna mucoota na biyyatti naannoo tokkotti ollaadha naannoo tokko waliin guddanne gaafa kana gaafa ishiin galtu jaarsa ishii irratti bilbile Mustafaadhaan itti naa kenne jedhanii dubbise bilbila hin qabdu Mustafaa Muhammad bilbile waamuudhaan Mustafaanu makiinaan dha'ee jira mana yaala jira. Silkii jaarsaatiin bilbilaa fi turteetu. Bilbila jaarsa ishiitiin bilbileetti kenne jedheen osoo keezii biraa qabaadhee nama jaarsii dhuguma bilbila ishiitti kenneeti ishii oo dubbisi jedheeni ilma dhiiratti kennee na dubbisi ture diraan. Kun ilaa namatu nu gidduutti shira ijaaruudhaaf ganamaaf galgala garee waan kana ijaaruudhaaf deemu hin jira. Kanaaf anaaf si walitti buusuudhaaf gareen kun wanni isaan akkana godhaa jiran. Kanaaf guyyaa tokko dubbisi. Ishii silkii jaarsa isii sannaaf kenna. Inni dhaamee jira mana yaala jira. Ergii dhaamee bilbila isaallee achi haatan jedhan. Gaafa achiisa qabanii mana yaalaa keessan bilbila namni gaafa dhaame namni waa'ee bilbila waa'ee godhu jira. Inni dhaamnaan bilbila achi fuudhanii bilbila attuu fudhate bilbiltii nama daladdu hin jiru bilbilin cimtuu attuu fudhateedhaan eegasirra. Kanaaf kun wanti godhamaa jiru anaaf si walitti buusuudhaaf ololli ta'aa jiru. Ani har'a sirra dhagaa jira bar. Ani dubbii wayiitiin akkanatti dhufte ogguma fuulli kee natti jijjiiramuun bareeda. Waan balleessite beektaa barsanumaan. Waa tokkoon balleessineen waa sitti mukanaayyuu. Maal godheen? Akka wayii tattaartaan beektan. Akka nama badii qabu waan badii qabduufi. Ani qofa akkanas jala dhaabbadhee haasaa ani waan balleesse irratti. Mustafaan mana yaalaa iraami? Mustafaan mana yaalaa Mustafaan Mustafaan asirraa amma boota mana yaalaa inni jiru hin beeknu garuu asitti Adaamaa deemuu isaa hin beeknu mana yaalaa Adaamatti yaalaa turamuu isaa hin beeknu amma garuu achirra dabarsan jedhan gara biraa bootaan inni jiru hin beeknu. Eessa jennee deemnee gaafanne. Qorataa turtee gadaan deemtee. Nama dhaame garuu qorachuu waanuma jiru wayyoo. Uuyi maal na taate garuu ati kan akka suulee kun akkanatti gaafadhe dhagee gaafadhe achirraa deemee naan jedhan. Hordofee Finfinnee adeemu Bishooftuu taa geessanu lafa geessan kana beeku. Deemeera garuu maaliif baay'ee dhaame humnaa ol ta'eera yaaliin isaa baay'ee ulfaata waan ta'eef achirraa dabarsanii turan. Mee ati na dhagee olola namaa dhiisi waan ani jedhe na dhagee. Gurraan dhaga'uun hin qabu kan. Waan feete soottu waan asi amma sitti fakkaate maam. Akka feete itti turte waan asi dhaga'uun hin qabu. Kana bara olola nama ati gati ture mee namni. Eshi manni ijaaraartu mee. Mana ijaaraa romaarra ijaaratu marra dhanne ilaaluu dandeenya mana ijaaramaa jiru kanas na amanuu dadhabde iyyuu. Waan ani hojjechaa jiru jaartii namaa jala deemaa akkamittan saaman.
Indeemne ani kan dubbise guyyaa tokko sanuu bilbilaan dubbise. Jaartii namaa jaartii Mustafaa sanittu. Allah. Waan fakkaan eessa isaa walitti fiddan qoy maaliin kun? Waan fakkaan waan gootee beektuuf yaatuyyuu kan ammaan tana kanatti bootan si hanqatteef waan gootee beekta. Ani bifa malaa sittanuma daraartuu jechuudha. Daraartuu bilbilan bifa daa'ummaa yeroo ishiin asiin deemin hin beeka. Bifa daa'ummaatiin beeka. Garuu erga biyyaa deemte bilbilaan kan wal dubbisne bifuma daraartuutu hin beeku. Anamma wannan si gaafa dhumaan ni beektaa? Yoo wal fuune barumsa dhiistee hojiin qabdu dhalaa nama jala fiiguu malee qabeenya kiyyaan hunduu hanga asii oofee kaasinachi hoo maal na jiraachisu eddanatti hime kana bichaan atti mammaan tana waan biraa waan takkuun barbaadu. Ayyoo qoyan akkana ittoon bar dura ati bar achi deemiti waan gargaarii malee mana ijaarsisaan jiru ani. Wanni hojjechaa jiru kiyya kun hojii miti. Dirqama ijaarsifta mana dirqama ijaarsifta. Wanni hojjechaa jiru hojii miti. Qabeenya kiyya waan ta'eef dirqama ijaarsifta mana. Ani hojjedhee tokko qabeenya hojjechaa jiru kanaan mana kanaan ijaarsisaa jiru eewu anaa miti humna kiyya achirratti aarsaa godhee sa'aatii 24 achirratti hojjechaa jiru eewu anaa miti. Qabeenyi kiyya illee keessa barachaa. Qabeenyi kee hin jira ani wanni siin jedhe tokko illee jiru qabeenyi kee keessa hin jiru naan jenne. Dhagaye bar namni walitti nu buusuudhaaf olola ajandaa uumanii oofaa jiranii. Ani si yarachi dura gaafa si fuudhan bari gaafa sitti dhufu bar si horadha jedheetu akkatti si horachuu danda'u nani si fuudhe miti. Akkamitti jecha kanaa namoota irraa gurrattaata. Namaa dhiisi. Namoonni baay'een bultii namaa diiguuf ajandaa godhanii sossaa jiran. Kanaaf ati ajandaa warra kanaa guutumaan guutuutti dhibbaan dhibbatti keessa bahi. Daraartuun hin beekaa wal barannee jirra dhufaa jirti taayitee eegitii waan jiru hundaa wajjin haasofna. Maali? Daraartuun dhufaatti. Daraartuu taasisa dhufaa? Maal jechuun? Maal jechuun maali yoo sana? Maal godhu daraartuun beektamu? Eessa tokko hojii wal beektan bichaan gaafadhaan. Isillee taanaan daraartuun hin beektaati daraartuu? hin beekee bilbilee. Adii taate gurraatti taate waan ishee beektu jira. Bakka namni wal barsiiseera kaa'isii tanaa kanaaf diin jala deemaa jiru jedhan natti waan ta'eef. Daraartuu asitti daraartuu waamu firam? Yaami dhufaatti. Daraartuu dhagaye dara bakka eeguu hin danda'u. Daraartuu maal seete xiqqoo ija qabdi beektee xiqqoo jinni wayii qabdi. Ija qabdi. Jinni wayii qabdi. Amma yoo dhufte takka sii walitti buuti takka anaa walitti buuti. Garuu nama lamaa ta'an. Yoo dhufte ilaalla san yoo hundaayyuu yoo dhufte ilaalla maal godhu. Amala ishee ati hin beektu. Ati eessatti beekta amala ishee? Amala isheen arguullee baadhu namoota irra dhagaan jira. Dhagaara namoota walii galtee. Waa'ee ishii qorachaa turte jechuudha. Biyya taasaa waa'ee ishii nama waliin walii galtee jiraattu ishee. Amaluma ishiiti. Amma yoo dhufte siifi ishii qofa yoo taatani namni isin gidduu jiru akka taataniitu waliin haasoftan. Ana garuu waan argitee wajjin wal taanee nama 3-4 taate jinni wayii qabdi itti kaa nama waliin galtu. Kanaaf isin haasaa ishin haa dhuftu waan jiru haasaatiin anallee namni sitti na eegaa waan jiru. Taay asumatti edda asumatti hojii maanaa softa eessa deemta? Daraartuu hojii moo laa bilbilli mina bilbila maara. Dhufaan jirtu an beekaan sin jedhe waan balleessite waan beektuufi amma ishiitiin ganaa dhaqu deema. Mana isittiin dhaqu deema. Ani barri amala mucaa waan beekuufi malee ani barri waan waa jechuuf. Ani beekaa sin jedhe mana isittiin dhaqu deema. Mana dara hin beektaa mana ishii? Hin beekee. Ani mana namaarra illee deemina isittan hima dhagaye. Yoo akka. Kanaafuu ati dhugaa natti himta waan jiru. Dhugaa jirtu bartanuma barsiimaa jira. Amma waan takka kan darbe siifan dhiisaa waan jiru dhugaa natti himi amma. Waan ani barsiin dhoskettee yaadda ati. Waa si dhoskettee yaadda. Kanaa ol. Ani waan si dhosku takka illee hin jiru. Daraartu. Ani daraartu maama waa martu tana osoo dhuftee asuma teesseyyuu yaada waan ariifadhuuf ka'ee deemuudhaaf wanni echaara malee bifa ishillee hin beeku ishiin nan beektu ani ishiin beeku. Maa wanni ishii sodaachisee ishii sodaadhee deemu sitti fakkaatu tokko akkasitti fakkaan asii si haa galu. Ani waan namni na eeguuf jarjaraara malee. Kanaaf si haa galu akkasitti ilaalee. Sagantaan kiyyoo kanan si yaame akkasitti maaliin sirraa dhageeffachuudha si yaame kan namni achi si eegu. Ani ammoo nama santu si caalu. Iko ani barri siwu caalchifannaan bara atillee ana caalchifatteet lafa kana danuu barnoota kee dhiistee dhufteemi. Ishoo anillee hojii boota mana hojjisiisaa jiru dhufee kinoo asitti siifuu dhufe. Lafti biraa deemnu jiru ammas bakka takkattuu galle maal balleessee? Kanaafuu ammaan tana dhugaa ganatti himtutti kar tokko karri ati deemtu hin jiru. Si haa kijibu? Haara dhugaan barbaada. Waan jirre kana haa kijibu ani bara wanta gamma dubbachaa jiru haqa dhugaadha. Waan biyyi illee beeku waan uummanni guutuun illee beeku. Sitti dubbachaa ture. Amma immoo garuu waan uummanni hin beekne wayii kijibee sitti haa himu. Daraartu jaalallee kootii haadha manaa kootii hin jaaladhaa. Mustafaan akkanaa akkasii Mustafaa makiinaan dhoofte tanallee hin dhaamne azira itti dhannasinaa jedhu wani. Bar wanni aga amma dubbachaa jiru dhugaadha. Ishee kijibee wotteen kijibaa marraa qabe. Akkam taate garuu warra?
Naafiyati amma booda wanta akka wajjin jiru. Siif jedhee waan hin ta'in illee hin qabu. Siif jedhee waan hin taane illee hin qabu. Kun haa taarta bar maal ani bar si waa kan be ayu. Wakkatteerta kanaa ol uummata akka illee wakkachuun kanaa ol illee humaan aan godhu waan ta'eef